Adaraa keessan shamarran biyya Arabaa jirtanii wantoota kanarraa of eeggadhaa harka keessan hedduu takka kukkuta jechuudha. Akkuma argaa viidiyoo irratti argaa jirtan obboleettiin keenya kuni kan hojjettu biyya Arabaa keessatti immoo korooreksii fi filaashidha kan akkaatti ishee kukkutee jimu ishee godhe jechuudha. Harka keessan yeroo ittanii kaatan yookiin gaawonii kaawwadha. Keessattuu haga si baratutti gaawonii kaawwachuu qabdan. Yeroo baay'ee irra deddeebi'eetiin wanta kana irratti hojjedha jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota ko. Nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isiniin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warra channel kiyyaaf immoo haarawaa taatan subscribe gochuudhaaniin like gochuudhaaniin jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa akkuma argaa jirtan viidiyoo obboleettii keenyaa tana waan baay'ee nama gaddisiisudha. Akkuma argaa jirtanii harka ishee irratti harka ishee kan kukkutee korooreksii fi wannaadha filaashidha jechuudha. Keessattuu korooreksii yeroo baay'ee nuti meeshaan Arabootaa kan dhiqamuun korooreksiidha. Akkuma beekamu kun korooreksiin ana biraayyuu hin jira. Amma fakkeenyaaf ani korooreksiidha kan itti naqee burcuqqoowwan kanneen dhiqaa jiru. Hiikuma kamiyyuu ani kanan dhiquuni korooreksiidhaan. Duraan gaawoniin kaawwachaa ture. Duraan baay'ee harka kaawwan rabbashaa ture. Amma garuu hin kaawwadhu akkuma argaa jirtan kan nuti garuu kana korooreksiin feeritti naqee jechuudha. Walitti naqee tanine akkasitti dhiqaanii ture jechuudha. Akkuma argaa jirtan ammayyuu kan dhiqaanii jiru korooreksii fi feeriidha. Akkasitti malee ani takkaayyuu feerii bichaadhaan dhiqeen beeku waan inni dhiqee natti fakkaatu dhugaa dubbachuudha. Waan irraa bahee natti hin fakkaatu jechuudha. Waan feeriidha yoo dhiqee jechuudha. Walumaa galatti maaliif beektanii duraan baay'een harka kun kukkutaa ture. Amma garuu barachaa deeme ta'ee ani fudhate ta'ee hin beeku ani humaa natti hin fakkaatu jechuudha. Garuu akkuma keessaa bahe kanaanii amma dhiqadhee ka'ee hiiqaa kiyya mucuqqoo xumuree hoon ka'e vaaziliinii dirqama harka kootti godhachuun jechuudha. Maaliif si qorofodee hoo jedhe sa'aatii qorraa kana fa'aa si kukkutama akka micayyoo kanaas ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee viidiyoo kanan isinii hojjedhu viidiyoo waa argu irrattan isinii hojjedha akkasuma immoo akka irraa of eeggataniifan waan kana irratti haasa'aa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya hedduu takka nama gaddisiisa. Sirrii immoo kan ishee kama caalu ta'eeyyuu hedduu nama gaddisiisa. Akkamitti akka ishee hojjettu hin beeku ani. Maaliif dirqama keessanii gizee raftanii vaaziliinii keessan fayyadamuun gizee immoo fakkeenya dhiqxanii kaatanillee vaaziliinii fayyadamuun jechuudha. Maaliif harki keenya nu qorofodee citaas nyaataa akka micayyoo kanaas ta'ee si dirmammaa jechuudha. Siigalee kanaaf yeroo kamiyyuu kan dhiqxanii fakkeenyaaf akka harki keessa ijoolleen keessattuu addisii dhufte haaraa dhuftanii meeshaa gizee dhiqxanii gaawonii kaawwadha gaawonii nu bitaa jedhaanii yookiin immoo kaffazaati jedhama kan harkatti kaawwatu kaffazaati sun immoo yaa baay'ee miti gaawonii san xurreef baay'ee bareedaadha jechuudha. Innaa akka argaa jirtan amma feeriin kuni kan dhiqaadhaan dhiqu jechuudha yeroo baay'ee kan dhufuuni harkaanii guddaa harreessanii dhufa yeroo baay'ee maaliif uffata wajjiniin jechuudha. Ani immoo isarraa qicadhee asitti hiiqaa kiyyaan dhiqaa jira jechuudha. Hiiqaa yeroo hundumaa itti hanqice jechuudha. Akka malee sitti hin baay'isu feeriidha walitti naqeen dhiqaa jechuudha. Sababni isaas hiiqaanii akka irraa mul'atu jedhee wabba'uu fi keessattuu burcuqqooleen kunniin hin beektanii isaan aannan mina haliibii mina kanneen shaayii maaliif kun irraa hin ba'u namaa dhugaa dubbachuudhaaf gaafa isaan dhixxummoo walal jedha jechuudha. Kanaaf immoo isin kukkuta. Kanaaf isin kukkuta haga harki keessan baratutti baay'ee isin kukkuta waan ta'eef gaawonii kaawwachuu hin dagatinaa nu bitaadhaan madaamii bira jirtaniini maaliif harki keessa isin ciccitaa harka malee hojjechuu hin dandeessa waan ta'eef kan ammoo gochuu kan qabu isiniidha kan dubbatachuu qabu isiniidha yookiin kaffazaati yookiin immoo gaawonii san kan shantibeetidhaan dhiqan isin jira kan immoo harka haga muluutti akkuma wannoo itti kaawwattu kanatu jira jechuudha. Bishaas kaffazaati kana xiqqoo seenaa haa ta'uti garuu hanga tokko sirraa hin dhoogga jechuudha. Innaa kanaaf isa nu bitaa jedhaanii isiniin jedha. Gaawonii sun immoo kan gaawonii sun sirumaa hin citu iyyuu inni sirumaa hin citu inni jedhu gaa dubbachuu yeroo hundumaa isa kaawwattee yoo dhixxe ofirraa baastaa itti ofuutti deebista jechuudha. Akka pilaastikii sanii bakka pilaastikii garuu addaa yaa'a jechuudha. Baay'ee bareedaadha inni jechuudha. Namallee hin kukkutuu bishaanillee sisseessisu waan takka jechuudha. Garuu gizee isa godhachuu barbaadde vaaziliinii harka dibattee burcuqqootee dhiqattee waan barbaadde gaazii minaamis walawalteeni saniin booda immoo dhiqattee ol keessa isas jechuudha. Harka kee gaafa baafattu harka kee qulqulluudha jechuudha. Bakka akkuma xaxxaawwatte sanitti si jira jechuudha. Kanaaf wanta akkasiisa fayyadamuu qabdanii adaraa keessanii of eeggadhaa ofii keenyaallee of eeggachuu qabna. Filaashii gizee dhiqxaniis of eeggadhaa afaan keessanillee immoo yeroo shintibeetii dhiqxan yeroo filaashii goota sanillee of eeggadhaa wantoota kanarraa sirriitti of eeggadhaa yeroo baay'ee isinitti himee ture jechuudha. Yeroo baay'eedha ijoollee keenya kanaan isinitti himaa ture. Kanaaf of eeggannoo godhaa Waaqayyoon nama eegu. Jireenyi biyya ormaa kana qabdi kana nama gooti hin nyaannatu nama nyaataa hin nyaannatti bifa keenya dhabne hin nyaannatu ormii keenya nu harkaa deema
waan baay'ee nu godhe biyya ormaa kun jechuudha. Kanaaf immoo isinii hanga isinii danda'ametti nafa keessanillee eeggadhaa. Qaama keessan eeggachuu yaada. Bakka waanuma hundaayyuu of hin gatinaa. Of hin gatinaa. Garuma kamiyyuu of hin gatin obboleettii koo. Gara qarshiinis ta'e, gara qaama kee eeggachuutiinis ta'e of hin gatinaa. Dhugaa waaqaa jechuudha. Maaliif dhugaadhaan amma hojjettee hin dadhabdaa. Kan dadhabdu akkasumatti kan ciisu meeqatu jira. Akkanumatti osoo harkuma keenya kana waa hin dibatin kan ciisu meeqatu jira. Akkasitti miti. Akkuma feessee ta'u harka kee of eeggachuu qabda obboleettii koo. Harki kee hoo jiraate sana hojjetta malee yoo harki kee fayyaa hin taane hojjechuu hin dandeessu. Of eeggannoo qabdanii, of eeggachuu gochuu qabdanii keessattuu ijoolleen qarshii keessanitti taphattanii asii dargaggeessatti argitamii waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 nyaatame jettan kun akkanatti fidaa, akkanatti ifatamaa, akkanatti harka keessas cincitaa, akkanatti siqaayii meeqa argaa gaafa birrii keessan dhabdan immoo waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Ijoollee baay'ee maal jedhu humna keenyatti namni bifa keenyatti namni qarshii hojjennee qarshii hin qabnu ani abdii kutadhe wantoota akkasii jettu ijoolleen keenya yeroo baay'ee nan dhagaa jechuudha. Miidiyaa kanarratti kanaaf tokkoffaa irratti ofuma keenya karoora qabachuudha. Waan biyyaa baane beekuu qabna. Waan karoora baatanii beekuu qabdan. Akkaataa itti fiddan beekuu qabdan. Akkaataa mana namaa keessa itti hojjettanii qarshii kana fiddan beekuu qabdan malee ooluma jettanii maatii keetiifuu aggabaabii malee wanta kee ergitee xiqqisaasachuun never hin danda'amu jechuudha. Maaliif ati kan ifatamtuuf ilma namaati osoo hin taane ofii keetiif jijjiirama argachuuf malee namaaf jijjiirama gochuuf himate jechuudha. Nuti yeroo baay'ee kan dhiphannuuf ilma namaatiif dhiphanna. Namaaf dhiphanna yeroo baay'ee maatii keenya jenna, obboleessa keenya jenna, obboleettii keenya jenna, hiriyyaa kiyya jenna, maalii kiyya jenna, dargaggeessa gandaa jenna. Sii galtee warroota ollaanii kanneen nama jiran jechuudha. Kanaaf of hin gatin obboleettii koo. Of hin gatin adaraa keessan hundi keessanuu keessattuu qimamocha mana madaanii ofitti deebine malee namni nu yaadatu tokko iyyuu hin jiru. Dhugaa waaqas ni jedha. Har'aa akka namaa osoo daa'iman qabaatiin osoo daa'ima takkan qabaatiin har'aa nuti hundi keenya iyyuu ijoollee shamarran biyya arabaa akka waan daa'ima dhallee dhufne akka ijoollee nama 5 qabu nama 3 qabu taane jechuudha. Sababni isaa maal dhabeettan siqaayii biyya ormaati. Siqaayii haadha ormaati. Siqaayii gola ormaati. Kan akkas nu gochaa jiru malee umrii keenya yookiin dullumaa fi mati jechuudha. Sinii galtee kan har'a kan nu olii meeqatu kan waggaan umrii isaanii 40 ta'ee 50 ta'ee meeqata kan nu caalu jiru jechuudha. Sinii galtee maaliif itti tolanii fataa jedhanii zanaa hirriba gaarii nyaata gaarii qabaatanii isaaba gaarii qabaatan jechuudha. Nuti hoo biyya ormaa keessatti hirriba gahaa hin qabnu, nyaata gahaa hin qabnu, uffannee akka namaatti guyyaa takka boqonnaa hin qabnu. Uffannee bashannaneen beeknu sammuun keenya guyyaa takka bashannaneen beeku namaaf dhiphannaa maatii keenya dhiphannaa namaaf jiraachaa irra caala jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Akkasuma warri mana kanaaf haaraa taata subscribe gochuudhaan maamila ta'aa yaada qabaattan komenteetti barreessuun